السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم أركفون هردفتو تافي كبجمتو تكيا كمنجا كيسن إسني جتا ورون جانا لكنا فاراتاتن سبسكرايب بوچو ماتي تان سني جدا ورون ماتي نافتاتن مو لايك غدان سني جدا بوليين كيا كبجمو وان كيا هرمال جچوم بربادي فيديو كاليس إسني هجة قررت جچودا كومنتي باي'etu jira كومنتي baay'ee jechuudha video micatteen hingalina jireenyi widdiidha achuma taa'ii maal gochuuf galtaa tajetti jechuudha anaayyuu gaafii natti ta'e jechuudha isi yeroo ijoolleen koomentii jalatti hingalla jedhanii akkasitti barreessan booyan baqa nama biyya galee arge namni biyya namaa keessa jiru kun qalbiin isaa irraa galuuf ani sosoo galee waan jedhu baqa hin jiraami qalbiin hirraraati jechuudha yeroo komentii hingalin maal go abshirin galtaa waliin jedhan achi jalatti abshirin galtaa jedhanii komentii jalatti barreessana isin kun immoo isin sun maal jettee maal gootaa galtachuma taa'e jireenyi widdiidha jireenyi qaaliidha jireenyi Itoophiyaa widdiidha jettee jirtee anummaanu isin masaniif akka gaafiitti jechuudha jireenyi Itoophiyaa ka qaalee har'aa miti turee jira bubbulee jira ammas guyyamaan dabalaa jira wanni gaddeemaa jiru waan ol deemaa jiru malee ati ka galte silaanuun hingalinaa jetta ati ka galte jireenyi qaala'uu isaa wallaaltee ta'u hin dhageenye maa galte dhageettee jirta akka dhageette beekamaadha namni hin dhageenye jiru namni quban qabne jiru nama garaa haadhaa keessa jiru yoo ta'e malee namni addunyaa kanarra jiru lammii Itoophiyaa ka ta'e ka biyya namaa keessa faca'ee jiru ka biyya keessa jiru silaa guyyaanuu argaa oola kabiyya namaa keessa jirus akkasuma dhagayaas karaa miidiyaatiinis argaa oola jechuudha. Okay. Anuu gaafiin irraa qabu ati maa galte? Jireenyi widdiidha silaa beekamaadha. Ati maa galte? Sibichaaf rakasee nutti waddade moo an injifachuu hin danda'asin injifachuu hin dandeettanii achuma taa'achuma isinii wayya jechuu keeti moo ati maa galte? Ani deebi'uuf galee yoo ka jettu ta'e nutis gallee deebuu hin dandeenye. Ani waa sirreeffachuuf galee waan sirreeffadhutu jira yoo ka jettu ta'e nutoo gallee sirreeffachuu hin dandeenyu. Ani sammuu kiyyan bashannansiisuuf galee xiqqoo iraftii fudhachuuf galee biyyuma Itoophiyaa sanoo akkasiin jirtu laaluuf galee yoo ka jettu ta'e nu gallee laaluu hin dandeenyu. Iraftii fudhachuu hin dandeenyu. Ani maatii laaluuf galee ka jettoo ta'e warri maatii odoon argin hoggaa meeqas keessa jiru isaanoo galanii ilaaluu hin danda'an. Ani heerumuuf galee yoo ka jettu ta'e warri hin heerumin isaanoo galanii heerumuu hin danda'an. Dhugaa rabbii namni jechuudha ofii fedhii isaa guuttataa ofii waan barbaadu tokko sirreeffataa. Ijoollee keenya hirir godhan jechuudha yeroo baay'ee ijoollee warri biyya hirir nama godhan jechuudha hirir nama godhan hirir hin jedhina ijoolleen keenya wallahi hirir hin jedhina jireenyi waddate waan barbaade ta'e isin bichaaf himta akka walii galaatti waddate maal ijoollee biyya arabaa bichaaf jireenyi waddate ka jedhe warri biyya keessa jiru jiraataan jiru maal ta'e warri biyya keessa jiru atillee karab rizqiin bar harka rabbii jirti rizqiin harka rabbii jiraachuu hin dagatina ati wajjattee foggaa meeqa biyya arabaa kana keessa qaacofte yoo rabbiin sirraan jijjiiri inuma sirraan jijjiirama sijjamar baay'inaan nama biyya keessa jirutu ofirraa jijjiira jireenya birri soo ta'e barakaa ka qabu birri biyya kennaati malee birri biyya namaa barakaan qabu akka hasidiiti jechuudha kanaaf ijoollee warri galuu barbaadan abdii kutattanii manuma jirtan dadhabaa dhukkubsachaa achi jireenyi waddade siin jechaa birriin ati qabdu waa tokko sii gochuu hin danda'u waa tokko sii bituu hin danda'u waa sii hojjechuu hin danda'u jedha ati immoo lakki bakka akkas ta'e irratti hojjedha jecha namaatiif jecha yaada jijjiiraa eebaluu galtee deebitee bar maal godhuu gale ka jettu yoo ta'e sirrii miti waan sammuu keetiinuu waan masanuyyuu arguun sammuma kee kanaayyuu raahaa gochuunu qilleensuma biyya keetii sanuu ka yaadde sanuu dhayxee funfachuun waan guddaadha jechuudha waan biraa dhiisonni biraa sitti hafe jechuudha wallahi asumaanuu jechuudha inni biraa immoo maali ijoolleen keenya jechuudha koomentii jedhatti anaa jechuudha gala abdiin kutatinaa yeroo jedhe irratti jechuudha yaadan kenna irratti fiidiyoo san irratti jechuudha atuu galii warri jettanis jirtan
atuu galii warri jettanis jirtan warroonni akkasii sunniin jechuudha warra haaraa taatan warra reef gara chaanaala kiyyaa dhuftan jechuudha. Maaliif ani jechuudha takkaayyuu miti lama galee jira habiibtii tiyyaa hati koomenti sun jechuudha deebisii taa'asumaan alhamdulillah takkaayyuu miti lama galee jira haga deebi'es ji'oota muraasa jechuudha ji'oota muraasa dur ji'a ja'an dur ani Itoophiyaa jira jechuudha. Warra viidiyoo kiyya laalini warra akkasii viidiyoo kiyya jala gadi bu'aati laala jechuudha viidiyoo an biyyatti waraabe ka biyya galee jechuudha atuu galii warra jettan. Waggaa 5 waggaa 6 oduun galiin nama irratti lakkoofsisu miti jechuudha. Maaliif bakka hin barbaachisu bakka hin jiraami biyya yaaddee maatii yaaddee wanni sirreeffachuu barbaaddu waa hedduu ture jechuudha. Ni beektan ijoolleen biyya namaa jirtan waa hedduutu isin quuqa jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Kana atuu galii duraa galaa hin sodaatina jettee haga nu gorsitu atuu galii dura warri jettan jechuudha. Jala gadi bu'aati laala ji'a meeqa dura ani Itoophiyaa jiraachuu isinii galee kanaaf jechuudha ijoolleen keenya yeroo baay'ee hiriirri jettanii yoo namni akkasii hunda ati dirqama jireenya waddateetti jireenya waddataatuma deemaa bar habiibtiti moo haga jireenyi rakasuu eegaa jirta jechuudha haga jireenyi rakasutti hin galu jettee yookaan eeydu ta'e inuma hin rakas umri makeettu deemalee biyya namaa keessatti. Hai ani birrin kiyya kun naanga'u ittuma dalagaa deemaa itti dalagadhee waggaa 2 waggaa 1 dalagadhee booda akkas godha oo kajettu ta'e jireenyi waddataatuma deema jechuudha. Akkuma birri dabalaa deemtu san wanti hundi waagaan isaa sitti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf jechuudha wajjadhee of jijjiiras yoo jettan murteessu waan murtii mataa keessaniiti malee waan namni murteessee miti jechuudha. Waan namni isin gorsee miti jechuudha. Ofii keessanii sammuu keessan uf dhageeffachuu qabdan jechuudha. Ofii keessanii teettanii uf dhageeffachuu uf dhagahuu yeroo baay'ee jechuudha. Miira keessan dhageeffachuu yaada yeroo baay'ee nama dhageeffachuu irra jechuudha. Kanaaf maaliif jennaan ijoolleen baay'ee keessattuu jechuudha warri mana kontiraataa jirtan eeyyama gaafattanii maatii keessan ka bira teettan san siddeebi'a jettaniini kadhattanii yoo jettan ji'a 1 ji'a 2 isinii kennan yeroo san galtanii waan godhachuu barbaaddan godhattanii deebitanii yoo dhuftan sammuun keessanis raahaa argataa yaadaanis hururaa bututaan deemtanii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf warri alagalan dalagaa yeroo baay'ee yaa'u forsos yoo raqatas fixachuuf birri baay'ee isaan barbaachisaa deddeebuu isaan barbaachisa kanaaf jecha fuultakke magaalaa waan jedhu bakka walitti qabadhe fuultakke magaalaa waan jedhu yaada akkasii warra qaban faa jechuudha irra caala warri waraqatan qabne warri ala jiru warri kontiraataa immoo wanni isin cinqe hin jiru galtanii waggaa 2 ofittan waggaa 2 san keessatti waa waggaa 2 hojjetan san walirra kaattanii wayirra kaayattanii wayin godhattanii deebitanii dhuftan jechuudha sirreeffattanii yoo dalagachuu barbaaddan. Kanaaf buleeyyan kiyya warri atuu galii jettan habiibtii tiyya habiiboche kiyya habaayiboche ani galeetiin hin deebi'ee erga deebi'ee reefu ji'a jaan isin jedha akkasii obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Jireenya waddateef namni jiraachuu dhiisaan jiru rizqiin nama harka rabbii jirti wanni rabbii si katabe hin ooltu. Kanaaf waan si jiraachisu rabbitu beeka jechuudha. Ati dalaydeef wali qabattee fi miti rabbii waan si jiraachisu isatu beeka. Ati dhabdeef miti dhabdeef jiraachuu hin dhabdu. Hagatti rabbiin umrii si kenne san ima jiraatte jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuti warri biyya namaa jiru warri biyya arabaa jiru yeroo baay'ee of cinqina jechuudha. Jireenya kana jijjiiruuf irra jijjiiruuf wanni nu goone bu'aa bayin nu keessan baan hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee ofii keessanii sammuu keessan of gaafadhaan isiniin jedha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya baay'een keessan hin gallee hojjenne ofirra jijjiirraa waan naan hojjechuu waan naan mana qabaachuu dhowr jettanis jirtanii dhugaa keessan warroon akkasii sunni mana qabaannaa hojjettanii waan naan kiraa manaatiin malee kan nama ajjeesu hojjettanii jireenya mo'achuu ni dandeettan jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo keessan ka'atuu galeettaniif isin hojjedhe jala gadi bu'aa